Wanti kun yeroo sinirra yeroo deddeebi'ee yeroo sa'a 4-3 waan akkasii sinirra ture taanaan sababoota fakkeenyaaf qaama saalaa keessanirra miidhaalee garaagaraa geessisuu sababa danda'uufi. Akkam nagaa keessanii gaaffiin kun akkas jedhagaa kiyyammoo baay'ee narra tura giddu galeessa sa'aatii 1-4tti narra tura maaliif gaaffii jedhudha. Gaaffiin kun kan inni ka'uu danda'e yeroo darbee waa'ee dhiirri tokko daqiiqaa tokko ta'an gunne keessatti maaliif fedhiin isaa irraa dhumuu danda'a maaltu kana fiduu danda'a kan jedhu kaasee ture jechuudha. Isaan wal qabate gaaffiin akkas fakkaatu immoo turuun immoo maalirraa kan ka'e dhufuu danda'a kan jedhu ka'ee jira jechuudha. Turuun kun maalirraa kan ka'e dhufuu danda'a maali namoota akkamiirratti immoo argamuu danda'a maalis gochuu qabna kan jedhu isinitti himu jechuudha. Gabaabsee fayyada jettanii namoota yaaddaniif sheerii gochuu keessan dagatina. Egaa maaltu sababa kanaa ta'a kan jedhu keessaa inni tokkoffaan dhiigni keessan dhiigni sochiin dhiigaa egaa akkuma beektan yeroo fedha walqunnamtii saalaa keessa jirtanitti sochiin dhiiga keessanii dabala. Dhiigni gara qaama saalaa keessan deeme suni deebi'uudhaaf gaafa ol deebi'ee normaalii ta'ee sochii isaa normaalitti deebi'uu dadhabudha jechuudha. Immoo gaa wantootni sababa ta'uu danda'an keessaa kanneen akka dhibee hir'ina dhiigaa aneemiyaa kan jennu namoota wantoota akkasii qaban fakkeenyaaf disoorder dhiigaa wajjin wal qabatee hir'ina dhiigaa ta'uu danda'a, luukiimiyaa ta'uu danda'a, warroota wanta akkasii qaban irratti argamuu danda'a jechuudha. Kana malees immoo namoota qoricha sammuu fudhatan dabalataanis immoo namoota si'eessituu sammuu fudhatan kanneen akka maarjuunaa kanneen akka kookeenii wantoota ta'an namoota fudhatan irratti argamuu danda'a jechuudha. Mallattoon kuni mallattoon sa'aatii dheeraadhaaf qaama saalaa keessanii akka dhaabbatu wantoota akkasii yoo fudhatan ta'e irraa of qusachuun dirqama ta'a. Akkasumas immoo hir'ina dhiigaa wanta hir'ina dhiigaa kana tiriitii gochuu danda'u haala nyaata keessanii wantoota fudhatamuu qaban fudhatanii dhiigi keessan sochii gahaa akka qabaatu gochuu ni danda'ama jechuudha. Gosa iddoo sadiitti qoodamu jechuudha. Iskimiik kan jennu kun iddoo sadiitti qoodamu isa diteelii keessa isiniin galu jechuudha. Saa hedduminaan waan akkasii isinirra tura taanaan hakima bira deemtanii bifoota garaagaraatiin qoricha ta'uu danda'a. Akkasumas immoo dhiigashiniidhaan dhiiga saabuudhaan illee furmaata isinii ta'uu danda'a. Garuu immoo wanta sa'a tokkoon hin taane keessa taanaan manatti qorraa gootanii irra yoo keessanis hin deebi'a jechuudha. Egaa wanti kun yeroo sinirra yeroo deddeebi'ee yeroo sa'a 4-3 waan akkasii sinirra ture taanaan sababoota fakkeenyaaf qaama saalaa keessanirra miidhaalee garaagaraa geessisuu sababa danda'uufi rakkina akkasii yoo qabaattan hakima bira deemtanii yaala gochuun isin barbaachisuu danda'a jechuudha. In fayyada jettan namoota yaaddaniif sheerii gochuu keessan dagatina. Koomentii jalatti yaadaaf gaaffii qabdannaa ka'a. Galatooma.